Quraana la 24 hanga 26tti magaalaa Burraayyuu Dirree Gujirratti sagantaan Kruuseedii guddaan tokkummaa waldolee magaalaa Burraayyuutiin isiniif qophaa'ee jira. Maree jiraattonni godina Kibba Lixa Shawaa, godina Lixa Shawaa, magaalaa Finfinnee daraan fayyadamtoota sagantaa kana akka taatan isinin jenna. Itti dabalataanis jiraattonni biyya keessaa fi biyya alaa sagantaa keessan mijeeffachuudhaan Quraana la 24 hanga 26tti hundumti keessan sagantaa kanarratti akka dhuftaniif afeeramtaniittu. Guyyoota sadan kanatti mata duree hafuura jireenya kennu jedhu namni Waaqayyoo raajii Masrat Taayyee wangeela Waaqayyoo lallabuutiin nu tajaajilu. Hiikamirraa. Akkasumas faarfataa Naatnaa'el Taammanee, faarfattuu Raa'el Tafarraa, faarfataa Mararaa Tafarraa fi faarfataa Kabaa Fidoo. Faarfataa Guutuu Shifarraa walii wajjin taanee akkaataa hafuura Waaqayyoo nu gargaaree fi nu gaggeessatti Waaqayyoon abbaa keenyaan ni faarfanna. Kanaaf eebba guddaa kanarratti akka hirmaattan kabajaan affeeramtaniirtu.